Akkam jirtu obboloota koo iddoo adda addaa haala adda addaa keessa kan jirtan hundumti keessan iyyuu karaa addaatiin dhugamaan garaa keenyarraa waa keenya guddaa goonee galateeffan kunuunsa addaa inni nu godheef maqaan isaa bara kan eebbifamu haa ta'u. Yeroo kana karaa addaatiin galata waaqaa keessa qorannaa wangeela Yohaannis boqonnaa 7ffaa kutaa 2ffaa isaa gabaabsinee wajjiniin ilaalla. Kutaa 1ffaa keessatti guutummaa wangeela Yohaannis boqonnaa 7 ilaallee garuu lakkoofsa 37-39 kan jiru kutaa 2ffaadhaan akka laallu barbaadeeti xiqqoo irratti xiyyeeffachuu barbaade waan ta'eef mee garasitti duunseenne kadhaadhaan jalqabnaan kadhan. Abbaa keenya guddaa si galateeffannaa carraa addaa nuu kenniteef jiraannee nama taanii maqaa kan kee waamnuuf isa nu eeyyamteef maqaan kan kee ulfaatu. Ammallee guutummaa namummaa keenya irra ati moo'i. Alaabaa kan kee ol qabna dhufaatii kee ariifachiifna nu gargaari. Dhugaa dubbii keetii nu barsiisi. Kanaan goota ulfaadhu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna. Ameen. Ameen. Karaa addaatiin waa keenya gaarii goonee galateeffannaa gargaarsa abbummaa inni nu godheef. Qorannaa wangeela Yohaannisii keessatti especially boqonnaa 7 keessatti Kiristoosiin namoonni isa wajjin turanillee akka isa mormaa turan geggeessitoonni iyyuu eenyummaa isaa akka hubataan turre faallaa isaatiin immoo namoonni waa'ee isaa beekanii akka qajeelchanii isa nu hubanneef geggeessitoonni danqaa akka isaan ta'aa turan waan baay'ee argineera. As keessatti immoo dhuma irratti eenyummaan Kiristoosii ifa bahee yoo jedheetiin jedhe eenyummaa isa dhugaa gaafa hubataniif fayyinsa isa dhugaa namoonni akka isaan argataniif yeroo inni itti isaanumattuu dubbataa ture argineetiin jenne jechuudha. Isinumtiinuu anan beektanii yeroo isaaniin jedhaa ture argineetiin jenne jechuudha. Kanaaf boqonnaa 7:37-39 yaada jiru dubbiseeti dhimma kanarratti iddoo biraa wajjin wal bira qabaa laalleetiin jenne jechuudha. Guyyaadhuma ayyaanichaa ayyaan gordoomaa isa jedhamu gara lakkoofsa 1 irratti yaada jiru jechuudha. Guyyaadhuma ayyaanichaa guyyoota sana hundumaa irra caalaa guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufuu haa dhuguu jedhe. Namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufuu haa dhuguu jedhe. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni qulqulluun akkuma dubbate yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa burqaa jedhe. Okay. Gara kootti haa dhufu narraa maal haa ta'u haa dhugu. Burqaan bishaanii ana jechuudha. Narraa maal haa ta'u haa dhuguu yaada jedhu fakkaata. Kana wangeela Yohaannis boqonnaa 4 keessatti haasaa inni dubartittii takka wajjin godheen especially naannoo lakkoofsa 13-14tti waan tokko argineetti ture. Dubartittiin gara Kiristoositti dhuftee waan tokko jetteen yookaan immoo Kiristoos gara dubartittii dhufee mee bishaan obaasii jennaaniin jecha Kiristoos deebiseef achirra dhadhee ilaaluu dandeenya jechuudha. Achi mariin sun akkamitti akka raawwateetiin jedhe. 13 irraa Yesuus immoo bishaan kan irraa kan dhugu hundinuu deebi'ee hin dheebota. Bishaan isa an kennuufi jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan deebi'ee hin dheebotu. Bishaan inni an kennuuf jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu hin taa'u ittiin jedhe. In dhugaa dheebisa ba'aa duwwaa miti. Bishaan an kennuuf kun deebi'ee garaa isaa keessa maal ta'a? Hin burqaa. Burqaa akkamii ta'a? Burqaa bishaan jireenyaa ta'a jedhee. Okay. Dubbiin kun dubbii humna qabu. Dubartittiin Kiristoosiin irraa yoo dhudde bishaan Kiristoos kennuuf yoo dhudde isin dheebisa baatee teetti qofa oduu hin taane isiinuu burqaa bishaan jireenyaa taati. Burqaa bishaan jireenyaa taati. Loojikiin jiru asi. Dhuganii dhufanii Kiristoosiin irraa dhuguun ofii boqotanii ta'anii oduu hin taane namoota biraatiif jireenya ta'u jechuudha. Namoota biraatiif jireenya ta'u jechuudha. Kanaaf maali dubbiin yookaan immoo burqaan bishaan jireenyaa kun jechuudha. Burqaan bishaan jireenyaa kun maali inni kan dhuganii namichaaf jireenya ta'e isa keessaa burqee nama biraatiif illee kan jireenya ta'u. Kan jireenya ta'u. Kanaaf Israa'eloonni adeemsa biyya gammoojjii deemaa turan keessatti dhagaatu isaan hordofaa ture. Dhagaa kana keessaa bishaan maal ta'aa ture? Isaanii burqaa ture. Bishaan kana dhuganii jireenyi isaanii maal ta'aa ture? Haareffamaa ture. Mee kana bishaan dhagaan isaan hordofaa ture kun eenyu inni? Bishaan achi keessaa burqaa ture hoo maal inni ka jedhu? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irraa gad dubbisame. Hundumti isaanii nyaata hafuuraa isa tokko keessan nyaataniiru. Nyaata hafuuraa isa tokko keessan nyaataniiru. Hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkocha dhuganiiru. Dhugaatii hafuuraa isa tokkocha maal godhaniiru? Dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha
isa isaan wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Kattaan guddichi sun immoo Kiristoos ture jedha. Wadhaamee ammallee. Kattaa tokkocha irraa dhugan. Kattaa kana keessa maaltu burqe? Bishaan jireenyaatitu burqe. Kattaan kun eenyu ture jedha. Kiristoos mataa isaa ture. Kakuu moofaa keessatti illee geggeessaa ture kanuma. Kattaan isaan keessaa bishaan jireenyaa dhugaa turan eenyuuni? Kiristoos. Kakuu haaraa keessatti illee Kiristoos gahee dhaabatee maal jedhe? Namni dheebote gara kottaa dhufu ana biraa maal haa ta'u jedhe? Haa dhugu. Akkuma macaafa qulqulluu keessatti barraa'ee burqaan bishaan jireenyaa garaa isaa keessaa burqaa jedhe. Dubbii baay'ee namatti tolu. Boqonnaa 4 keessatti immoo dubartittiin maal jedheen? Namni bishaan an kennuuf irraa dhugu deebi'ee maal hin ta'u jedheen? Hin dheebotu. Hin dheebotu kana qofaa miti. Burqaa bishaan jireenyaatitu garaa isaa keessaa burqa jedheen. Amma aniif isin gara Kiristoosiitti dhufnee ofii keenya dhunneerra. Ofii keenya jireenya arganneerra. Yoo jireenya argannee jiran, yoo ofii keenya dhunnee jiraanne namni biraallee nurraa dhuga nu keessaa burqaan bishaan jireenyaa. Dubartittiin exactly wama Kiristoos jedhe raawwatte. Maal goote? Yooma san gara magaalaatti deemteeti, gara magaalaatti dhaqxeeti, maal gooteen namootaan kottaa isa icciita kiyya natti hime maal gootu jetteen argitu yookaan immoo isa laaltu jetteen. Dubartittiin Kiristoos wajjin marii godhaa turte keessatti abbaa manaa kan kee fidi jennaan hin Kiristoos maal jetteen? Lakka abbaa manaa hin qabu. Dhugaa jettee abbaa manaa meeqa qabda jedheen? 5 qabda. Kun abbaa manaa keetii miti jedheen. Icciita isiin dhossitee ittiin deemaattu baase. Kanaaf gaafa inni icciita kana baasu isiin illee maal goote? Gammachuun fudhatte. Gammachuun fudhatteeti. Okay, ati raajiidha jettee yooma ottee ofii lafa keettee gara eessaatti fiidde? Gara magaalaatti fiidde. Jechi Kiristoos jedhe dhugaan raawwate. Burqaan bishaan jireenyaa garaa isii keessaa burqe. Israa'eloonni illee gammoojjii keessa akka deemaa turan burqaa bishaan jireenyaa kanarraa maal ta'aa turan? Dhugaa turan. Burqaa bishaan jireenyaa kanarraa dhugaa turan. Gammoojjii keessa akka deemaniif waggaa 40 turaniif kopheen miila isaanii akka hin ciccinneef karaa irratti akka hin miidhamneef sababa akka isaanii ta'aa ture bishaan jireenyaa kana. Namoonni garuu cubbu'uun, namoonni garuu shakkiin, namoonni mami'iin deemaa turan karaa dhumatan. Warroonni dhugaan bishaan dhugaa kana dhuganii adeemsa isa dhugaa Kiristoosiin faana bu'aa turaniitiin jedhan biyya abdii isaan gala. Ifi warroonni geggeessitoonni maal jedhaa turan? Warroonni geggeessitoonni lakki ijoollee keenyaaf dubartoota karaa kana fixuuf achi nu baaftee jedhanii beekaa. Garuu akkana jedheen warroonni shakke hundinuu karaa dhumate. Warri garuu isaan karaa dhumatan jedha hundinuu galmage. Sababni isaa amantiin warra deemaa ture. Eenyu fa'a wajjin? Iyyaasuuf Kaalebiin fa'a wajjin jechuudha. Iyyaasuuf Kaalebiin fa'a wajjin. Isaan kunniin burqaa bishaan isa dhugaa akka jireenya amantiin dhugan jechuudha. Amantiin dhugan. Aniif isin illee adeemsa bara kana keessa deemaa jirrutti Kiristoos irraa dhuguu danda'uu qabaannetiin jedha. Bishaan nu dhunnu kun maal inni? Garamee Wangeelii Yohaannis boqonnaa 7tti deebineeti yoo dubbatu Kiristoos waa'ee maalii dubbate kan jedhu achuma irra dhannee ilaala 39 irraa 38 dubbifneerra 39 irraa yoo waan kana dubbatu akkana jedha. Inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa hafuura qulqulluu jedha. Hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuuf jiranii dubbate. Inni iddoo ulfina sanaatti waan ol hin fudhataminiif hafuurri qulqulluun ammayyuu hin kennamne ture jedha. Gara iddoo waa'ee maalii dubbataa? Waa'ee bishaan kanaa yeroo dubbatu waa'ee hafuura qulqulluu dubbataa. Hafuura qulqulluu inni irraa fudhanna Kiristoosiin irraa fudhanna jechuudha. Garuu achiin dura uduma ol hin bayiniin dur duuka butoota maal jedhee ture? Isaanii jedhee jedha. Boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irraa miidhagee dubbifna. Asuma Wangeeluma Yohaannisii kana boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irraa akkas jedha. 22 irraa 22 irratti akkas jedheen. Kana jechuudhaan hafuura isaanitti baafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheen jedha. Kakuu moofaa keessatti illee yookaan ammoo yeroo Kiristoos lafa kana ture illee hafuurri duuka butoonni fudhataa turan hafuura maali? Hafuura qulqulluu. Hafuurri sun hafuura eenyuti? Hafuura Kiristoosiiti. Okay, hafuurri qulqulluun dura lafarra hin turre uduu Kiristoos ol hin baaneen dura. Tokko fakkeenya ammayyuu arganneera. Uduma ol hin baan of isaanii jedhee hafuura qulqulluu maal ta'a jedheen fudhadhaa jedheeraan. Kakuu moofaa keessattoo isaan wajjin akka macaafni qulqulluun waa'ee Kiristoositti akka barraa'u akka godhaa ture maal inni? Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu ta'uu baate Museen hin barreessu. Waa'ee Kiristoosii hin barreessu ture. Mee waa'ee kanaa immoo macaafni qulqulluun ammallee maal jedha? Tokkoffaa Phexros 1:11 irraa akkana jedha. Tokkoffaa Phexros 1:11 irraa. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoosiin argatu
Dhiphina inni hin argatu Kiristoos hin argatu. Waa'ee ulfina booddeedhaan isaaf dhufuuf jiru dhiphina isa mul'atu hundi eessa kakuu moofaa keessa barraa'e raajotatu barreesse. Ulfina isa booddeen dhufuuf jirullee kakuu moofaa keessa barraa'e Isaayyaasiin keessatti Daani'eliin keessatti. Kun hundinuu jedha. Duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoosii inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamii akka inni agarsiisaa ture hin qoratan jedha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti laatu kakuu haaraa keessatti namoonni macaafa qulqulluu ka barreessaallee turaniin ka ittiin geggeeffamaallee turan hafuura Kiristoosiitiin inni hafuura qulqulluun. Hafuura qulqulluun. Hafuurri nu fudhannu hafuura qulqulluu innillee hafuura Kiristoosiiti. Sababni isaa Kiristoosiin ala nu keessa jiraachuu ka danda'u kakuu moofaa keessatti illee kakuu haaraa keessatti illee dhala namaa wajjin walitti dhiqinsa Kiristoos ala qaamni biraan jiru. Kakuu moofaa keessatti abdiin ka galame Kiristoos. Kakuu haaraa keessatti illee ka du'ee abdii irra kaa'an isatu nu fayyisa ittiin jennee amannu isa jechuudha. Obboloota koo. Kanaaf macaafni qulqulluu waa'ee hafuura qulqulluu yeroo dubbatu kottaa gara kootti jedha Kiristoos. Okay. Amma hoo akkana jedha Kiristoos afaan isaatiin. Wangeeluma Yohaannis kana boqonnaa 6 keessatti qorannee ilaalleerra garuu ammallee irra deebi'ee dubbisa. Boqonnaa 6 lakkoofsa 63 irraa akkas jedha. 63 irraa. Akkana jedha. 63 irraa hafuurri in jiraachisaa foon homaa dhimma hin baasu dubbiin ani isinitti dubbadhu kun hafuura jireenyas jedha. Dubbiin ani isinitti dubbadhu kun maal ni jedha? Hafuura jireenyas jedha. Maqaan isaa kan eebbifamaa haa ta'u. Dubbiin inni nutti dubbatu jireenyas hafuuras. Kanaaf Kiristoos irraa wanti nu dhufu jireenyas hafuuras. Bishaan isa irraa dhugnu immoo bishaan jireenyaati jechuudha. Bishaan jireenyaa kun inni kun maal inni hafuura qulqulluu kan jireenya keenya jijjiirsu. Inni eessa keessatti argama? Dubbii isaa keessatti argama. Dubbii isaa keessatti argama. Hafuura ta'e kan jedhu Kiristoos mataa isaati. Wangeela Yohaannis tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 45 irratti Addaamiin inni jalqaba maal ta'e jedha? Nama jiraata ta'e. Addaamiin inni lammaffaa mootu hafuura jireenya kennu ta'e jedha. Hafuura jireenya kennu ta'e jedha. Lammaffaa Qorontos 3:17 irraallee kanuma argina. Kanaaf obboloota koo haadhallee Kiristoosiin keessa jiraachuu kan nu dandeenyu. Baay'ee addunyaa moo kan dandeenyu Kiristoosiin keessa ta'uun. Sababni isaa Kiristoos waa'ee hafuura qulqulluu yeroo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 keessatti dubbatu maal jedha isa 14 kana dubbifne waan tokko tekstii takka lamatti dabaleen dhaaba gabaabseetuma xumuraa barbaade. Boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti ana abbaanan kadhadhaa inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif nan kennaa. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isa hin argineef isa hin beekneefis is fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isin wajjin waan turuuf isin keessas waan jiruuf beekuuf jirtu jedha. 18 irratti an kophaatti isin dhiisu gara keessan nan dhufa jedha. Amma fudhachuuf jirtu gaafa jedhu beekuuf jirtu gaafa jedhu kana gaafa beenne ammoo maaltu ta'a 20 irratti maal jedhaa gaafas gaafa beenne gaafa hafuura dhugaa kana fudhanne gaafas an abbaa koo keessa isin immoo ana keessa ani isin keessa akka jiru beekuuf jirtu jedha. Kanaaf ani isin keessa isin ana keessa ana abbaa koo keessa abbaan koo na keessa. Cheeniin kun kan ittiin uumamu ammas kiyyuu abbaa Kiristoosii fi nu jechuudha. Cheeniin kun ka'etti hafuura qulqulluun akka ta'eetiin jedha argineetiin jenna jechuudha. Hafuura dhugaa kun gaafa fudhanne nu Kiristoosiin keessa Kiristoos nu keessa akka jiru hubanneetiin jenna. Okay, Kiristoos akkamitti nu keessa ta'a? Ergaa Yohaannis tokkoffaa akkuma yeroo baay'ee kanan dura ilaalaa turre 4:13 irraa akkas jedha. Inni hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef nu isa keessa innis nu keessa akka jiru kanaan hubanna jedha. Kanaaf hafuura isaa fudhachuu jechuun inni nu keessa ta'u jechuudha. Kanaaf mul'ata irra maal jedha? Balbala dhaabadhee dhadhayaa. Eenyullee sagalee koo dhagayoo na jalaa bani gara isaatti seenaa irbaatallee isa wajjin nyaadha jedha. Amma Kiristoosii wajjin nyaachuu kan barbaachisu hin jiru. Irbaata isa dhugaa san Kiristoosii wajjin nyaachuu kan barbaachisu. Kun kan godhuu dandeenyu ammoo hafuura isaa hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef jedha. Akkuma Kiristoos dubbate karaan dhugaan jireenyi ana jedha. Wangeela Yohaannis 14:6 irratti. Ana malee eenyullee gara abbaatti maal ta'uu hin danda'u? Gara abbaatti ga'uu hin danda'u jedha. Karaan dhugaan jireenyi ana. Anaan ala eenyullee gara abbaatti dhufuu hin danda'u jedha. Dubbii dhugaan akkuma Wangeela Yohaannis 14:20 irra ilaali. Ana abbaa koo keessa isin ana keessa ani isin keessa kan jedhu kana jechuudha. Kun kan ta'ummaan inni hafuura tokkoon jechuudha. Kana karaa kallattiin titoo irratti iddoo kana walitti qabuu waan barbaadeef yaada kanas makkaasuu barbaade 14:5 irraa titoo boqonnaa 3 lakkoofsa 5 akkana jedha. Waaqayyo hojii nu qajeelummaadhaan hojjanneef otoo hin ta'in akka araara isaatitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiin nu fayyisee jira.
Hafuura qulqulluutiin maal godhe? Nu fayyise. Hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kenna arjummaadhaan nu irratti dhangalaaseera jedha. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf gara isaatti dhaqnee isarraa ka'unneetiin jennu inni kun hafuura qulqulluu isa jireenya namaa kennu. Hafuura jireenyaati jechuudha. Jireenya kan kennu. Jireenya waaqummaa, baraabarummaa kan nu kennu, jireenya bara baraa kan nu kenneetiin jennu isa kana jechuudha. Kanaaf Efesoon boqonnaa 2:18 illee kanuma dubbata jechuudha. Karaan dhugaan ana kan jedhe kanatu fulfiildi yookaan yeroo inni galma gaheetiin jedhu argineetiin jechuudha. 18 irratti akkuma dubbatu nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon hafuura qulqulluun jechuudha. Karaa isaa karaa Kiristoos akka itti abbaa bira geenyu qabna jedha. Kanaaf obboloota koo namni dheebutu hundinuu gara Kiristoos yaa dhufu dubbii dhugaa isaa haa nyaatu. Isa kanarra gadaa dhaabatu. Kun burqaa bishaan jireenyaa nu keessaallee ka burqu namootaafillee jireenya kan kennu jechuudha. Dubbiin isaa maanni jireenyas hafuura jechuudha. Kanaaf nullee kanaan jiraanne namoota biraatiifillee jireenya ta'uu akka dandeenyu. Maqaa fuduun taane dhugaan jireenya ta'uu akka dandeenyu Waaqayyo kadha geenne nu haa eebbisu. Eebbifamaa kadhata gabaabaa goona. Uumaa keenya gargaarsa addaa nu gooteef ulfaadha. Gara kee dhufnee burqaa bishaan jireenyaa dhunnee ofiillee ittiin jiraanne namoota biraatiifillee jireenya akka taanuuf nu gargaari. Addunyummaa nurraa kuti waan fedha kan keeti jireenya keenya irra raawwadhu. Dafii nu kottu addunyaan miidhamteetti ciniinsuu addaa keessa jirti. Ati boqonnaa nuu kenni. Nagaa addaa isa samii ta'e nuu kenni. Kana waan gootuuf ulfaadhu yeroo kana mana gaddi seenee ati jajjabeessi dhiphina addaa keessa jira ati wajjin ta'e hundaan goota ulfaadhu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhadha abbaa. Ameen. Ameen. Eebbifamaa.